keessa kiyyatti qabatti jiraachuun barbaada. Garuu afaan bitta rakkatti karratti dhugaa rabbi ambar nama hojjetee bulu. Garuu hamma oomisha beektaa maallaqa malee edaa maallaqa malee beekumsi homaan hojjetu beektaa dandeettiin homaan hojjetu mucaa kan hin argitan walaleessu. Kan dubbachuun namni waa kun odoon qabaadhee nama gargaaree natti tola beektaa garuu sa'aatii kanatti kadhattuu ta'uu hin barbaadu kadhachuus hin barbaadu garuu rakkoo takkalleen qabu amma kana ol isin cinquun barbaannu wantina illee yeroo tokko burtukaan wannaa natti akkaawuntii isaanii natti 1,000 gaafadhu isin bitanii. 10,000? 10,000. 10,000? Akka bina kan jirtu jirra akkamii as fayyuma hundi keessan nagaa baga nagaa jiraattan baga nagaa taatanii akkamii jireenyi maal fakkaata jireenyi biyyaa kun? bareedaadha. Maal inni reefu maal taatanii miira keessa galtanii bo'aa turtan? Asli ani nama fuulduratti illee tasgabbaa yaaduma haasa'uudhaaf yaala miira keessa hin galinaa. Miira keessa galin jajjabaadhu haasa'e buqqisi firra. Sagalee keessan ol fuudhaa. Miira keessa hin galinaa tasgabbaa yaati waan isin gaafadhu qofa naa deebisaa. Miira keessa galuu hin barbaadu. Okkotee abbaasi jala bobeeffataa yaaniiti jabaadhu. Yaa maal inni mee maaltu sun mudate yaada sin bitan? Video cufatanii haasa'an video baanii fudhatan. Rakkoon qabu mee haasa'anii rakkoon qabu maal inni mee yaaduma keessa dubbadhaa? ani hawaasa fuulduratti illee dubbachuun barbaade maaliif namni fayyaa qabu rakkina hojjeteetis rakkoo hin ba'a beektaa garuu immoo ani akkan hojjedheetu jiruuf hin jijjiirree akkan kaanii daa'ima kootii kana jalmaan hin jeenye wanta na taasisu yoo jiraatu beekamtii maallaqa malee beektaa gaafa na kana sin jedhu mucaan kun daa'ima kophaasaa gadi ba'ee ol deebi'uudhaaf akka hawaasni Oromoo ilaalutti mucaan kun nama gaariidhaaf adeemutti fakkaata. Nama konkolaataa gaarii qabu, nama mana gaarii qabu itti fakkaata beektaa? Garuu sa'aatii kanatti eeyyeen dorgommii sa'aatii dorgome sanitti amma hawaasni Oromoo kun sinbita waan guddaa tokko waan guddatu itti fakkaata. Qarshiin yeroo dorgommii laatame suni qarshii kuma Mega ittiin qarshii mega ittiin sagalee ol dhagamu xiqqoo ol fuudhaa. qarshii 300,000. Qarshii Itoophiyaa 300,000. Isa jechuun immoo maali? Mucaa kana gaafa deddeebisu uffata isaa babbareechee ani ittiin deemnu mana kiraa maal nu gargaara Saadiqii dabalataanis immoo hafteenis yeroo tokko nu gaggaafataa nu gargaara dabalataan wanti jiru wanti biraa hoomtuun jiru jechuudha yogguu deemu kana manni kiraa hin beektan birrii meeqa akka ta'e sa'aatii kanatti ani mindeeffamtuudha mindaan koo garuu mindaan barsiisummaa hangama akka ta'e jiruun ammaa kun hammam akka ta'e hin beekama. Isin barsiiftuudha? Jechuun beektaa yaadudha. Barsiistuudha. Ammayyuu moo? Barsiistuudha garuu kophaa koo beektaa laal daa'ima kana qabadhee hangafti isaas hin jira. Laal jiruu nu keessa jiru warri dhufee arge osoo himimmaan ganda nu keessa jiru yookaan immoo iddoo nu jirru kana gadi ba'ee odeessatti argisiisee
namni eenyumtuuyyuu ganda kana keessa jiraachuun barbaadu jechuudha. Ani garuu ganda gaarii yookaan lafa dallaa qabu maal kana yoo namni filadhe qarshii olaanaa na gaafachuu danda'e kan jedhu san keessa galeeti. Ani fayyaan qaba garuu immoo mucaan beekamtii qaba gadi ba'ee galuu hin danda'u maaksii uffatee shaashii uffatee namoonni itti duuduu cungoo keessa immoo wanta biraatu jira beekta. Mana barumsaa sanuu ga'ee amma galutti hamma gadaamsi haadha amma makararra hin beektu. Kanaaf dubbachuun barbaada. Eeshi. Itti fufaa. Inna namni amma omitti nama gargaara. Amma fakkeenyaaf waggaa sadi guutuu nu gargaare saadiqoon isa osoo hin galateeffatiin hin darbu. Hafteen akkasitti hafteedhaan dorgommii isa wal barree miidiyaa irratti illee dubbanne singitan qarshii kana maaliin goota gaafa jedhame mana narbee kiyyaa bitaa jedheet dubbate beekta. Maaliif hawaasni sulultaa daandiitti ba'ee konkolaataan hin hafne mootorri hin hafne lafti akkasitti garagaree mucaa kana miidiyaadhaan deeggaranii simatanii garuu harkuma qullaa simatannee Oota kana san illee nuun hin jenne akka namni nu gargaarre kan godhe immoo inni guddaan isa kanadha jechuudha. Ani gargaarsa barbaade osoo hin taane bakka kaayyoo mucaa kanaa galmaan gaachuu hin dandeenye beektaa. Mucaan kun daa'ima namoota beekamtii qaban mana gaarii keessa kan galan yoo argu imimmaan isa harcaasa. Inaafa osoo hin taane inuma yaadatti ta'a beektaa yeroo baay'ee maaliif gadi hin ba'u. Haraan itti cufee oolchaa yoo gadi ba'e makaraadha. Ani gadi ba'e daldalachuu nan danda'a. Dursa osoo mucaan kun beekamtiin argatiin jiru akkamii keessa jiraachaa kan ture. Natu beeka beektaa. Ani gaafan hojiidhaa galee nama daldalachuu danda'uun ture daldalachaan ture. Isa san dhiisee inni gaafa miidiyaatti ba'u anisuma faana deemni ta'e beekta. Kanaaf sirballee beektaa sirba sadi qopheeffatee waan ittiin hawaasa isaatti gadi baasu qabneef akkatti qabannee ta'ina.